baay'ina sana namni walga'eet aadaa bareedaa akka qabu namni martuu irra walii gala maal akka godhamu qabu ammoo namni martii hiikkaasaa walgeetti goona yeroo armaan dura walgeetti nama biyyatti nama ajjeesan jedhanii biyya ollaatti nama ajjeesan yeroo walgeennu mara akkamitti ummata keenya rakkoo jalaa akka baafnu haasofna achirratti aadaa keenya kana ammoo akkami akka wonna ummata badhaatti geessinu uduma haasofnu diskree walgeetti kenneet mee barbaadiiti bakka gaarii horii haganaan baafna namni ofirra murteesseet horii hin baafnaanu ati barbaadii akkanaa godhiyanii barbaanneet ammoo warra akkuma Oromootitti nu gargaaru arganne faranjii waan nu yaan mara yoo ati waan takkaati jette waan lama sadii hafe sifaana jedhu faranjii akkasii arganneet waa hedduu nu gargaaran bakki sun baay'ee bakka mi'a haa ta'u waa hedduu nu gargaaraniiti yeroo dura akkasitti qopheessine gaaf duraa namni hedduun booyaa ture maaliif achi akkanatti magaalaa jiddu alaabaan dhaabattee aadaan keenya akkana ta'ee maaliif hamilee namaa waan cabeeruuf yeroo magaalaa jidduutti firii Oromiyaa jedha ufargaan magaalaa keessa akkana yoo wal midhatan dhugamu dhara jedha namni gariin namni qara siyaasaa waa adda addaa itti wanna jedhellee waliif kaboo fa'aa argaa ture baay'ee hedduu namatti tola ammoo wanti hin dhaabanne waggaan amma deemu jira kun amma banana waggaa 5ffaati. Wanti achi dhiyaatu tokko waa aadaa kennaati. Aadaan keenya cidha qabaa, irreecha qabaa, ateetee qabaa, eebba qabaa, rakkoo biyya keenya keessa jirullee achumaan dhiyeessina waa human rights jedhee waan footoo adda addaa kakkaafneet achi dhiyeessina sirba adda addaa qopheessina akka namni irra bashannanu goona fashion show jennee uffata keenya aadaa kana akka gaariitti haga nu danda'ame jechuun mara argachuu hin dandeenyu haga nu danda'ametti uffata aadaa kanneen mul'ifna ijoolleen biyya kana dhalatte afaan faranjiiti waan keenya akka kun raappi jedhanii waan akkasii kanneen akka dhiyeessan goona haga nu danda'ametti nama maraajuu dalagaa uumu ijoollee xixiqqoo irraa qabee haga nama jaarsaatitti dalagaa yoo xiqqaate dalagaa 250 haga 300 uumna waggaatti federeeshinii iskeerii akka dhiyaatu namni 300 kun yoo xiqqaate nama 300 biraan fida jenneeti waa amannu namni martuu waa dalagee gala jechuudha kanaaf namni hedduun baay'ee irraa gammada maaliif ofiiyyuu qooda waa irraa fudhataa jiru hedduu irraa gammadee irraa haasa'an jechuudha. Maqaa ya toltu tufati wannan jaladhu ada Oromoti. Ya Abdi Mahamadi tadura Oromoda Oromo to khiyaf abadu timbona Oromummaa keessa is wannin jibujiru waan hunda kan Oromoon jaalladha. I'm really proud of myself to be Oromo and I'm glad. Woo! Very good. Who's next? Next. Hi everyone, I'm not Oromo, I'm from Somalia, but all my friends are Oromo. And what I like about Oromo culture is when I go to their houses, they always have that room, special room there, not the TV room, the other room. The Bircher room is a more kickback place. You can talk all day, you can chill there. You don't have to go outside, no clubbing, no nothing. You can kick back all day, all night. Long live Oromia. Thank you. So hi, Maganki Soretia, and what I love about Oromo culture is its vibrance and how it allows you to stay kind of in tune with your roots and everything, and that's what I love about this community. I mean, it's really easy to forget yourself in Western society, but yeah, the Oromo community allows us to stay, you know, with our roots and everything like that. So, yeah. Thank you. Maganki supporters to the I love Oromia. I love Oromo culture, music, the tradition, the strength in community, and how we stick together. That's it. Thank you. Oromo for Oromo Tane Barana Federation Square Wakashana. Demu Jira Kana Sambata Dilbata Kana Saa Sadi Raga Saa Turba Federation Square Wonder Buffy Achir of Tanit Akabashandan Akakobi Kana Rakoda Tan is enough. Free Oromia!